Tolee dhaggeeffattoota har'as immoo mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis immoo kan inni xiyyeeffatu bu'uura ergaa macaafa qulqulluu kan ta'e jaalala Waaqayyoo irrattidha. Namoonni Waaqayyoon akka jaallatan ni himu, ni faarfatu, ni lallabu, ni barsiisu, maqaa addaa Waaqayyoof kennu, Yesuus eekoo jedhanii waammatu. Garuu macaafni qulqulluun waa'ee jaalala Waaqaa kana ilaalchisee Waaqayyoon jaalachuu jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalchisee maal jedhaa kan jedhu akka nuti walii wajjiniin ilaallu barbaadeetaniinidha. Kanaaf iyyuu hanga xumuraa sagantaa kanaatti akkasiin na hordoftan asumaan isin gaafadha. Mee macaafa qulqulluu keenya keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti kan barreeffame dubbiseetaniin achi booddee itti fufa. Yaa Israa'el dhaga'i, Waaqayyo Gooftaan keenya Waaqayyo isa tokkicha jedha. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4. Yaa Israa'el dhaga'i, Waaqayyo Gooftaan keenya Waaqayyo isa tokkicha. Lakkoofsa 5. Ati Waaqayyoon Gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaalladhu. Dubbiin ani har'a si abboomu kunis garaa kee keessaa haa ta'u. Isas keessa deddeebi'ii ijoollee kee barsiisi. Yeroo mana kee keessa teessu, karaa irra yeroo adeemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhu. Ati akka milikkitaatti harka kee irratti isa hidhadhu, ija kee duratti karrarra'u haa ta'u. Michichila balbala mana keetii fi karra keetii irratti isa caafi. Argitanii waan inni jechaa jiru. Yaa Israa'el, Waaqayyo Gooftaan keenya Waaqayyo isa tokkicha. Nuti Waaqa kan biraa hin qabnu, isa qofatu Waaqa keenya. Isa Gibxii nu baase, isa malee Waaqni kan biraan hin jiru. Ati Waaqayyo Gooftaa kee garaa kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaalladhu. Xiyyeeffannoo argitanii? Jaalladhu. Waaqayyoon Gooftaa kee kana, isa tokkicha kana, garaa kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan jaalladhu. Kana xiyyeeffannoo yerootti godhu, dubbiin anarra si abboomu kun garaa kee keessa haa ta'u. Isa keessa deddeebii ijoollee kee barsiisi. Yeroo mana kee keessa teessu, karaa irra yeroo adeemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatu waa'ee isaa dubbadhu. Waa'ee jaalala Waaqayyoo. Argitanii? Yeroo hundumaa yeroo ciiftu, yeroo kaatu ijoollee kee barsiisi. Balbala kee irratti hidhadhu. Iddoo hundumaa, iddoo arguu dandeessu, iddoo yeroo hundumaa fuuldura kee jiru kaawwadhu. Waaqayyoon jaalladhu. Waaqayyo tokkicha qofatu jira. Maal jechuu? Sabni Israa'el Gibxi keessatti Waaqa hedduutti, Waaqa tolfamaa hedduutti waaqeffachaa turan. Amma garuu daayireekshiniin Waaqa ergaa kana Waaqa tokko qofa qaba Israa'el jechuu isaati. Argitanii? Yesus ergaa kana irra deebi'ee abboommii keessaa inni caalu maali jedhamee gaafatamnaan, abboommii keessaa inni caalu jaalala kana akka ta'e Maarqos boqonnaa 12 deemnee dubbifachuu dandeenya. Yesuus kanuma kaa'e. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 28-29 nan dubbisa akkasidha. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'e Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaatti dhiyaate, abboommiin inni hundumarra caalu isa kam jedhee gaaffii isa gaafate. Baay'ee murteessaadha miti? Abboommiin inni hundumarra caalu isa kam? Yesuusis deebisee, inni hundumarra caalu dhaga'i yaa Israa'el, Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa Gooftaadha. Atis Waaqayyo kee Goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Inni lammaffaan immoo nama akka mataa keetti jaallachuutu siif ta'a isa jedhudha. Abboommiin isaan kanarra caalu kan biraa hin jiru jedhe. Yesuustu jedhe. Abboommiin hundumarra caalu maali jennaan? Yaa Israa'el, Gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa Gooftaadha. Heertuudhuma keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 keessa deebi'e Gooftaa Yesuus. Kanaaf inni jalqaba Waaqayyo kee Goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan jaallachuutu siif ta'a. Abboommiin kana caalu hin jiru jedhe. Argitanii? Garuu ergaa kana itti deebinee ilaalla. Mata duree kana wanti caalu hin jiru yaa obboloota. Mee sababni isaa macaafni qulqulluu keenya Waaqayyo warra isa jaallataniif xiyyeeffannaa guddaa akka inni godhu macaafni qulqulluu keenya nuuf kaasa. Mee Qorontosa duraa kun badhaasa ijoollee Waaqayyooti. Qorontosa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 dhaggeeffadhaa waan inni jedhu. Caaffata qulqullaa'aa keessatti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine
gurri namaa hin dhageenye, yaadni namaa bira hin geenye jedha. Argitanii waan Waaqayyo eenyuuf qopheesse warra isa jaallataniif. Wanti Waaqayyo qopheesse gurri namaa hin dhageenye, iji namaa hin argine, yaadni namaa bira hin geenye. Maal jechuudha kana jechuun? Akkasiin itti yaaddanii barbaada. Waan yaadni namaa bira hin geenye, waan iji namaa hin argine, waan gurri namaa hin dhageenye Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesseera jechuudha. Argitanii kana akkasiin itti yaaddan nan barbaada. Akkasuma immoo Roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 28 kaasee maal jedha? 28 irratti Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaarii gara gaariitti isaan geessa. Isaanoo warra akka keeka isaatiitti waamamanidha. Argitanii Waaqayyo eenyuun warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaarii gara gaariitti isaan geessa. Warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaarii gara gaariitti isaan geessa. Argitanii macaafni qulqulluu keenya warra Waaqayyoon jaallatan ilaalchisee jechoota baay'ee babbareedoo ta'aniin ibseera. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 5 akkas jedha. Yaa obboloota koo jaallatamoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akka isaan amantiitti sooromaniif mootummaa isaa isa inni warra isa jaallatan abdachiisetti akka galaniif namoota biyya lafaa irratti hiyyeessota warra ta'an fu'ate mitiire. Argitanii mootummaa isaa isa inni warra isa jaallatan abdachiisetti akka galaniif. Mootummaa Waaqaa kan warra Waaqayyoon jaallataniiti jechuudha. Utuu jennuu namni Waaqayyoon hin jaallanne mootummaa Waaqaas hin barbaadu. Mootummaa Waaqaa kan warra Waaqayyoon jaallataniiti. Ammas irra deebi'een jedha mootummaa Waaqaa kan warra Waaqayyoon jaallataniiti. Argitanii badhaasa guddaadha jechuudha. Garuu Waaqayyoon jaallachuu jechuun maal jechuudha? Eenyu warri Waaqayyoon jaallatan kun? Maal jechuu isaati macaafni qulqulluun yeroo irra deddeebi'e akkas jedhu. Sarii kana macaafa qulqulluu heertuu garaagaraa dubbisuu dandeenya. Garuu macaafni keenya gabaabumatti kana nuuf ibsame Yohaannis irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 maal jedha beektu? Waaqayyoon jaalachuu jechuun abboommota isaa eeguudha. Abboommonni isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti jedha. Haleluuyaa. Waaqayyoon jaalachuu jechuun waldaatti deddeebi'uu jechuu miti. Kun gaariidha. Waaqayyoon jaalachuu jechuun maqaa Yesuusiin Yesuusee koo maal koo jedhanii faarfachuu duwwaa miti. Kun gaariidha. Argitanii Waaqayyoon jaalachuu jechuun barsiisuu, lallabuu fi kan kana fakkaatan jechuu miti. Isaan kun hundumtuu hojii gaariidha. Garuu Waaqayyoon jaalachuu jechuun abboommota isaa eeguudha. Argitanii kanaafidha Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irratti maal jedhe? Boqonnaa 14 lakkoofsa 15 Yesuus itti fufe isin yoo na jaallattan abboommota koo eegdu. Hallaqa dhume kun yoo na jaallattan abboommota koo eegdu. Argitanii macaafni keenya hiika kan biraa hin kennu. Iddoo biraattis deemtanii yoo dubbisattan kanuma argitu. Even Yesuus yeroo Maarqos boqonnaa 12 irratti abboommi keessaa inni hundumaarra caalu maali jennaan? Waaqayyoon jaalachuu fi nama jaalachuudha yeroo jedhe Yesuus maal jechuu isaati? Abboommiiwwan kurnan bakka lamatti qoodee gabateewwan dhagaa lamaan kennaman miti abboommiin kurnan. Innaa kanaafiyyuu gabateewwan dhagaa lamaan kanarratti gabatee isa tokko irratti jaalala Waaqaaf qabu namni kan ittiin ibsu. Lammaffaan immoo jaalala namaaf qabu abboommii kurnan bakka lamatti. Isaanis Waaqaaf nama gidduu fi namaaf nama gidduu. Abboommiin tokkoffaa hanga arfaffaa Waaqa biraan biratti hin qabaatiin bifa fakkeenyaa tolchitee isaaf hin sagadiin maqaa Waaqayyoo akkasumaan hin dhayin guyyaa sanbataa qulqullina eeguudhaaf yaadadhu kan jedhan abboommiin tokko hanga afurii Waaqaaf nama gidduu jaalala Waaqayyoof qabnu ittiin kan agarsiisnu. Akkasuma immoo shanaffaatii hanga kurnaffaatti kan jiran haadha kee fi abbaa kee ulfina kenni, hin ejjiin, hin hatiin, hin sobiin, hin hawwiin kan jedhan. Isaan kun ammoo walumaa galatti hin ajjeesin. Isaan kun namaaf nama gidduu namni nama ajjeesa yoo ajjeese jechuudha. Argitanii abboon Waaqayyo kan inni jechaa jiru taada Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abboommii hundumarra caalu jaalala irratti hundaa'u. Jaalala irratti hundaa'u. Nama jaallachuu, Waaqa jaallachuu. Isaan kun guutummaan guutuutti abboommii eeguudha. Wanti nama ajaa'ibu garuu Waaqayyo mootummaa isaa warra isa jaallataniif qopheesse.
warra isa jaallataniif qopheesse. Warra isa jaallatan kan karaa hundumaan gargaarii gara gaariitti isaan geessaa. Warra abboommii isaa eeguu barbaadan. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya Yaaqoobumti ergaa Yaaqoob boqonnaan tokko lakkoofsi 25 namni seera birmadummaa isa hir'ina hin qabne keessa lixee ilaalu isa biraas kan hin deebine isa dhaga'e hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira. Waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee Waaqayyo karaa hundumaa isaan gargaarii gara gaariitti isaan geessa jedha warra isa jaallatan. Yaa obboleessa, yaa obboleettii kan na dhaggeeffachaa jirtan, Waaqayyoon akka jaallattan maaliin agarsiistu? Jaalala Waaqayyoof qabdan akkamittiin mul'istu? Macaafni qulqulluu kan jedhu jaalala Waaqaaf qabnu kan nuti agarsiisnu abboommii isaa eeguutiini. Tarii namoonni abboommii Waaqayyoo ba'aa ulfaataa wanjoo Waaqni namarra kaa'e godhanii eegamuu kan hin dandeenye godhanii ilaalu. Garuu macaafni qulqulluun ergaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 3 sila ani dubbise sun kan inni jedhu abboommii Waaqayyoo ba'aa ulfaatoo miti jedha. Kanaaf Yesuus Maatewos boqonnaa 11 keessatti isin ba'aan kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa kan inni jedheef. Wanjoo koo fudhaatii baadhaa jedhe Yesuus. Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniifan kenna. Wanjoo koo fudhaatii baadhaa anarraa bara. Anoo garraamiidha kanan gad of deebise boqonnaas lubbuu keessaa hin argattu. Wanjoon koo nama dhibu ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhee. Argitanii namoonni seera Waaqaa ba'aa ulfaata wanjoo ulfaata Waaqayyo namarra kaa'ee fi eegamuunsaa kan hin dandeenye seera Waaqni namarraa barbaadu godhanii kaa'u jechuudha. Waaqayyo gonkumaayyuu ba'aa akkasii nurra hin geenye. Waaqayyo even seera isaa akka nuti eegnuuf akka inni nu gargaaru macaafni qulqulluun keenya nuuf hima. Yaa obboloota, seera Waaqayyoo abboommii Waaqayyoo eeguudhaan kana jechuun macaafni qulqulluun keenya Hisqeel deemtanii yoo dubbifattan Hisqeel boqonnaa 36 Hisqeel boqonnaa 36 maal jedha? Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a. Isin akka seera tokkootti akka deemtaniif wanta qajeelaa ta'es gaarii gootanii akka eegdan isin nan godha. Waaqayyo fi masaa akkuma isin fedhiima keessan naa himaa malee fedhiima keessan haa ta'u malee akka isin seera koo eegdan nan isin gargaaraa jedha Waaqayyo. Gargaarsa Waaqayyootiin seera Waaqayyoo kana eeguu ni dandeenya jechuudha. Cubbuun humna injifatamuu danda'uudha. Argitanii? Sababni isaa cubbuu jechuun seera irra daddarbuu jechuudha. Namoonni garuu yeroo tokko nuti seera eeguun fayyine miti, nuti ayyaanaan fayyine, isa kana itti deebina. Garuu yes, nuti ayyaanaan fayyine, nuti amantiin fayyine. Amantiin seera hin diigu yaa obboloota. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 31 dubbisaa. Amantii kanaan seera diigna moo ree? Waaw, jabeessinee dhaabna malee jedha. Ayyaanni seera hin diigu, gadhiisitti jiraachuu miti ayyaanni yaa obboloota. Yihudaan lakkoofsi 4 Waaqayyoon gadhiisatti jira warri seera malee jiraatan gadhiisatti jiraachuu ayyaana Waaqayyoo argachuu jechuun gadhiisitti jiraachuudha jedhanii Yesuusin gananii nu gidduu galaniiru jedha. Ayyaana Waaqayyoo argachuu jechuun gadhiisitti jiraachuu jechuu miti yaa obboloota. Argitanii macaafni qulqulluun keenya ijoollee Waaqaa warra seera Waaqayyoo eegan warra abboommii Waaqayyoo eegan ta'uu isaanii nuuf mirkaneessa jechuudha.